ani waan isiniin jechuu barbaadu gaafa gara biyyaatitti galuu barbaadan biyaansi waggaa tokko dura wanta isin barbaachisu yookaan wanta gongale biyya keessatti kun faayidaa naa qaba jettanii yaaddan tokko gabaa biyyaatii fi kanasii waliin madaalchistanii wanta na fayyada jettanii ilaaltan sanaa maal gootu seetan lafa jala osoo ganaa jala hin gahin waan akkasii waan tokko bitadha kaawwadha malee gaafuma jala geessa sanatti waan kana majjii lamaan kana sadeen kana keessatti xumuroo yettan tikeetti murattasan istanii dhugaan isin jedha jee biraatitti dabarsitu way waggaatti dabarsitu maaliif hin danda'amu baay'ee ulfaata. Ashama harka fudhee akkam jirtan nagaa keessanii nagaa koo dhagalataa waaqayyoo nageenya na bukkee ture isin birallee yaa jiraatuun isiniin jedhaa akkam turtan akkam saa kana geessan adobbolittiin keessan nagaa guutuurraa afaan qaba nageenya na bukkee ture isin birallee ka jiraatu abdiin qaba rabbirraan isiniin jedhaa deebi'ee dhufeen jira harammoo waan na dhibee tokkotu jira anuma bichaadhamu namni akka kanattis waan kana bira akka kana bakka kana ga'ee yookaas immoo yaadna akka kanatti dhagaame bira darbee jira laata jedhee waan natti dhagaameef dubbachuuf dhufe mee koomentii jalatti yaada keessan bal'inaan naaf barreessaa yaada keessan isinirraa barbaada jechuudha. Innis yoo maalinaan jettanii nuti jechuudha keessattuu ijoolleen biyya harabaa yookaan biyya hambaarra jirtaniin gola namaa dalagdan jechuudha. Gaafa gara biyyaa galuu deemtan yookaan gara biyyaa galla jettanii kaayyeeffattanii dhugaa dubbachuuf anuma bichaatti akkatti itti dhagaama yookaas immoo cinqatatti namatti dhagaamu kun namichaatti dhagaamu isin keessi isinillee isin qaqqabee beeka maaliif yoon isiniin jedhu beektu kana eenyumattuyyuu waan akka haaraatitti ibsa isiniif taasisu miti namni biyya keessa jiru nuti warra biyya as jirru kanaan gaafa jirra jennu maqaan keenya akka hojii keenyatti yookaan akka dadhabbii keenyatti akka hin waamamne eenyumtuu hin beeka jechuudha. Maaliif dadhabbiin keenya kan keessa jiru nu qofaa fi rabbitu beeka jechuudha akkaatti nuti itti jirru. Garuu namni halaalaan ulaalu immoo maqaan keenya maqaa addaatiin waamamna jechuudha. Sun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Nuti kana hunduma saayyuu dandamanne waa hunduma keessayyuu tarree gaafa gara biyyaas galuu kaanee ani garuu akka kootti an beeku mee namni akka kootti isinitti dhagaamee jira ta'ee mee dubbadha maaliif yoonaan jettan gaafa gara biyyaatitti imaluuf kaatamee fakkeenyaaf ani maalan godhaa kana sanaa kanaaf eenyu bitee kanaaf maalan jedhaa abaluu akkasinaan jedhaa osoo hin jedhu jechuudha boodarra jechuudha of duuba deebi'ee gaafa laalu waa baay'ee nagarrame jechuudha maaliif ofuma kootii waanan dalagee yookaan waanan godhe irratti gaafan dudduuba koo garagaree ilaalu waa baay'ee tokkotu nagarrame maaliif akka nuti itti jirru namni nuuf hubatu hin jiru garuu maqaan nuti itti waamnu immoo maqaa garaagaraati jechuudha. Mee isinoo gaafa gara biyyaa galuu gaatan akka kanatti isinitti dhagaame beekaa ana baay'ee natti dhagaame kana isiniin jechuun koo namni jechuudha gara biyyaa gaafa galuu kaatanii biyaansi namni akka waan barbaadde harkaa dhabii qabaadhus fayyaa kee yookaan namummaa kee arguu barbaadu haadha sideesse alatti namni biraa akka sanatti ilaalcha akkasii isinii qaba jedhee hin beeku ani garuu akka kootti jechuudha. Yoon dhabellee yoon qabaadhillee koottu fayyaa keetiin ijaansi arga kanaan jedhu haga hammaatti harmee koo qofan argeeni isinii galee garuu gaafa akkas dudduuba keessan gaggaragartanii ilaaltanii namoonni biyyatti nagaa rabbiillee isin hin gaafanne jechuudha. Naguma waaqayyootu namni isin hin gaafanne gaafa kan kana garuu ani hin beeku ana bichaadha moo isin bira baay'ee tokko natti dhagaamesi laalee hunda duraa duuba isaa madaalee gaafa laalu baay'ee tokko jechuudha. Lakkaa kufaatiin jedha sun kanuma garuu gaafa asii gallee immoo osoo rakkannee harka namaa kan gaafannu ta'ee asii gallee amma waa tokko rakkanne jennee maallaqa nama osoo gaafannee nutti kolfu malee namni rakkina keenya nuuf hubatu hin jiru jechuudha. Maaliif biyya kaleessa biyya namaa deemtee biyya harabaa dalagaa dhuftee har'a maallaqa hin qabdu maallaqa nama kadhattii akkas garuu haala nuti ittiin hojjennuu fi haala nuti keessa jirru namni kamiyyuu nuuf hin argu jechuudha.
maqaa keenya qofaa suni gaafa achi ga'ee nuti har'a abaluun mallaan jedhaa abaluu akkasnaan jedhaa abaluun kana godhaa abaluun garaa gaa osoo jennu waggaa meeqatamaa yookaas immoo waggaa 4-5 waan hojjennee gaafa waan sana hundumaa sanas garaan gaa jennee hunda saraa wannu as ga'u garagaru harki keenya duwwaadha. Namoonni baay'een gaafa biyya namaa galanii biyya namaatti as deebi'anii maaf deebi'uu jedheen gaafii natti ta'a ture. Lakkaa hin rakkatan namni rakkatu malee miti jechuudha. Maaliif nuti har'a abaluu garaa keenya jenna gaafa biyya geenye harki keenya duwwaadha deebinee dhufnaa mallee biyya namaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaan isiniin jedha. Ani keessa kootti baay'ee tokko laallee baasee busee madaalee natti waa baay'ee tokkotu barumsas naa ta'eera irraa baradheera. Namoonni kana dura itti faradaa turellee akkamiin galanii gara biyya hambaatti deebi'an jechaa turellee amma naaf galee jechuudha. Duraaniyyuu osoo hin dubatiin kana nani jechaa ture jechuudha. Kanaaf amma isiniif danda'ame tokkotti jira miti parsantii 100% waan akkanaa hin goonuun soba osoo hin beekinillee goonetiin kanaaf maallaqni harka keenya keessaa bahe agarra. Kanaaf harka 100 keessaa biyaansi harka 25 fayyadamaa harka 75 dhiifadhaa jechuun jaaladha akka kootti jechuudha. Maaliif boru galtanii yoo kuftan namni horsin kaasuun jiru dhugaan isin jedha. Maaliif maqaan keenya illee gaafa sana achittis taanan asillee yoo jiraanne maqaan keenya yoo kamiyyuu gaarummaadhaan waamamee hin beeku gaafa sana immoo kana caaladha jechuudha. Ani waan isiniin jechuu barbaadu gaafa gara biyyaatitti galuu barbaadan biyaansi waggaa tokko dura wanta isin barbaachisu yookaan wanta gongale biyya keessatti kuni faayidaa naa qaba jettanii yaaddan tokko gabaa biyyaatii fi kanasii waliin madaalchistanii wanta na fayyada jettanii ilaaltan sana maal gootu seetan lafa jala osoo ganaa jala hin gahin waan akkasii waan tokko bitadhaa kaawwadhaa malee gaafuma jala geessa sanatti waan kana amma ji'a lamaan kana sadeen kana keessatti xumuroo jettan tikeettii murattassan dhiistanii dhugaan isin jedha ji'a biraatti dabarsitu way waggaatti dabarsitu maaliif hin danda'amu baay'ee ulfaata. Kanaaf akkas ta'urraa ganaa waggaan tokko gaafa isin hafu wantoota isin barbaachisu wanta biyyatti yoo gale faayidaa guddaa naa qaba jettanii yaaddan sana kaawwadhaa. Damoosa ji'a tokko ji'a lamaa ji'a sadii keessaa osuma jettanu akkasitti hir'ifattanii waan sana yoo kaawwattan malee gaafuma galuu kaatan damoosa ji'a 5 miti kan waggaa tokko iyyuu isin hin ga'u. Waanan ofii kootii arge amma jechuudha. Waanan ofii kootii arge waan ta'eef kanaaf akka sana hin ta'inaa. Isiniin jedha. Maaliif jalqaba yoo ofii keessanii of taatan yoo ofii qabaattanidha namni illee kan isin jaallatu. Yoo ofii dhabdan eenyuyyuu isin hin jaallatu. Kanaaf harka 100 keessaa 25 namaaf 75 garuu kan keessan kaawwadhaa. Inni iyyuu baay'achaatidha. Maaliif hoggaan isin hin jedhu eenyumtuu haadha isin deessin alatti gaafa rakkattan illee jechuudha. Amma ta'e amma dandeettee ishee rakkina keessan kan isiniif hubachuu danda'u haadha isin deessisan qofa. Sanaan alatti nam tokkoyyuu jechuudha. Namni isiniif nafu hin jiru. Way obboleettiin keenya kun miidhamtee akkasitti biyya namaa keessatti rakkattee dhuftee har'a nuti gargaarsa ishee gargaarra namni isin hin jedhu hin jiru dhugaa. Nama isinitti faradu malee nama isiniif faradu nagartanii. Kanaaf akka sanan isin hin jedhaani waa baay'een hubadhee yeroo galuu kaatanitti lafa jala waan bitachuu barbaaddan sana lafa jala kaawwadhaa achi booda imaluu dandeessu jechuudha gara biyyaatti. Malee jala geessanii ni binnaa waan akkanaa guuttannee galla yoo jettan wanti waggaa tokko hojjettan waa takka of harkatti nagartan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf akka sana hin ta'inaa. Ani irraa baradhee jira isinis baradhaa isin jechuufan viidiyoo kana dalagee waan dhaggeeffattaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha.